ነፃ አውጣ። አሜን በላ። አሜን። በኢየሱስ ነፃ አውጣ። አሜን። ኢየሱስ ካንተ ጋር ይሁን። አሜን። ከዚህ ሱስ ይገላግልህ። ባንዳ ፊ ኬቶ ፊ ገንቱ ኑ ኬሳ ያቴ ዲኖታ ኬኛፍ ዲኖታ ሰባ ኬኛት nama akkas jedhe takkaa dhageessanii beektus mee dhaggeeffadha Ibaafi amma soddoma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'as walitti deebinee jirra hordoftoota daa'imtuu. Har'as viidiyoo bohaarsoo bashannansiisoo akkuma isin beektan akkuma kanaan dura hojjetaa turre viidiyoo sooshaal miidiyaa kanarra asii fachi naanna'aa jiru kan akkaan nama bohaarsu qabannee dhufnee jirra. Ammas amma xumura viidiyoo keenyaatti nu wajjiniin turaan isiniin jedha. Dura garuu nagaatu dursa jedha Oromoonis akka amantittis illee nagaatu dursa. Kanaafuu nageenyi isin biraa maal fakkaata laa? Warri biyya keessa jirtan warri biyya alaa jirtanus akkamitti jirtu? Ganni kun akkamitti isin qabatee jira la? Inni beekamaadha galee jira. Mana keessaa gadi hin baanu ta'e isinoo akkamitti jirtu? Egaa erga nagaa wal gaafannee kaanii haasaa isin ittiin baay'isu kallattumaan gara viidiyootti isin dabarsa. Warri garuu mana kana faaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Mana kana jajjabeessaan isiniin jedha. Gara viidiyootti daai. Tartiibuu qabdu, imaammatan qabdu, tooftaan qabdu, kaayyoo dhaabbataan qabdu, haasaa dhaabbataan qabdu. Firashiis diinashiis gaaf tokko tokko walqixa irra caala iyyuu firashii rukutti. Jaanjoon tokko tokko nu keessaa biqilee diinota keenya faana hiriiree kan hojjechaa jira. Baandaa fi keettoo fi gantuu nu keessaa yaatee diinota keenyaaf diinota saba keenyaatiif keettoo taatee nu keessa galtee hojjechuu barbaadduuf karri keenya cufaadha. Uummanni keenya harka wal qabatee tokkummaadhaan dhaabbatee kaayyoowwan sadan dinagdeedhaan barnoota teekinooloojiidhaan sirna cimaadhaan dorgomaa ta'uudhaaf hoogganaa isaa jala bu'ee cimee kan hojjetuu fi jijjiirama amma jalqabe kana sadarkaa. Egaa akkuma beekamu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo darbe caffee Oromiyaa irratti jecha akkasii kana dubbachuudhaan warroota gaangii ta'an biyya keessaa baasanii jiru. Wanni isinitti fide siyaasatti galuu osoo hin taane waa'ee siyaasaa keessa hin jirru waa'ee amantiitii kan nuti irratti. Garuu jechi kun kan dubbatame awwalee musammaatiif kan jedhan dhagaa jirra. Awwalee musammaatiif dubbatame jedhamaa jira. Awwalee musammaa hin dhageenye sheer godhaa awwalee musammaa biraan gahan isiniin jedha. Dhaaf dubbatame. ከዚህ ጫት ነፃ አውጣ። አሜን በላ። አሜን። በኢየሱስ ነፃ አውጣ። አሜን። ኢየሱስ ካንተ ጋር ይሁን። አሜን። ከዚህ ሱስ ይገላግልህ። አሜን። በኢየሱስ ስም ተገላገል ከዚህ ሱስ። አሜን። እግዚአብሔር ነፃ ያውጣ። አሜን። እጅን አምጣ እባክህ በጌታ አሜን አሜን። እቺ አፖስትል ብርሃኑ ጀደም ኮኒ ካራ ጫቲ ማን ነቁኒ ወከነት ቆሳሮ እኒም በሬ ዱጋ ነቁም ነገር ጀዴ ፍለታ ጅራ ከሩ ነት ቆሳ ጅራ ጀቹ mee hedduudhaan immoo waa tokko tokko dhaamsa waan qabu tokko tokko laanuun keenya baay'ee baachisaan isiniin jedha. Mee nama akkas jedhe takkaa dhageessanii beektus mee dhaggeeffadhaa viidiyoo kana. Umriinaan kadhatina umrii agana dhibbaa fi amma soddomaan baanee jirra. Dhibbaa fi soddomaan duuba umriinaa kadhatan umrii miti namni diinii jaalattanii na jaalattan jannatuma naa kadhadha. دعاء أتقل اللي هاتات عجائب عجائب والله عجائب نما أكس جد أن يروج الكباتي بحرنك كجيسي بيتاتي نما أكس جد عمري ديرنا نافين كدتني أنا الر وقال إباب سود مرنجرا جنة نافكر دعاء يو هرجل جلتاتيو جنة نافكر هرجل جليوتاتيو عجائب عجائب والله عجائب دنيا نكوفم تيجتوني قاسمونا ماتي بدا namatti dhagama garuu asitti qofamtee jirti dunyaan waa takka dunyaarra nama fedha hin qabne jechuudha. Umrii naaf hin kadhatin jannata naaf kadhadhu hadha waggaa 130 jedhaa jiru manguddoon keenya kun akkuma isin argitan jechuudha. Du'a yoo har'a galgala yoo taate jechaa jiru ani sodaadhu hadha galgala yoo na fudhatte yoo jechaa jiru. Mee gara viidiyoo taanu dabarfan. Waaqayyo sadii qabna isi waaqayyo tokkitti qabdu bar. Tokkitti qabdu maset nuti amma waaqayyo sadii qabna. Yoo inni tokko biizii ta'e isa tokko intini taana fi galee yoo lama biizii ta'e tokko tullu afa taraadha jechuudha taranyaadha waardiyaa tara isin tokkitti kana qabdu bar tokkitti waaqayyo sadii qabna nu sadiif tokko wal qixa miti galata isa nu amma waaqayyo sadii yoo tokko badellee tokkotu lamatu afa yoo lama waliin mari'atee bade tokkotu biraa afaa mire sadii qabna bar isin hiyyeessa bar tokkitti qabdu sin waaqayyo sadii qabna waaqayyo sadii qabna tokko qabu jarri ankeenya yoo waaqayyoon tokko badellee lamatu hafa yoo lama bade tokkotu hafa
waaqayyo tokkitti qabdu isini nuyi sadii qabna wal jaala beekte nuyi sadii qabna waaqayyo sadii qabna wal keessa jiru jedhanii wal keessa sin jiran jedhu wal dhaadha yoo akaakaan du'e yoo inni abaabiliin du'e akaakaatu afa akaakaan yoo du'e ilmatu afaa abaabilii yoo du'e akkuma sin dhageessan hawwiin maal jette nuti waaqayyo sadii qabna akka keessanii waaqayyo tokkitti bichaa hin qabnu nuti akka keessanii hiyyeessa miti waaqayyoon keenya inni tokko yoo du'e inni tokko hin jiraata inni tokko yoo bade lamatu nu hafaa jettee dubbataa jirti. Walumaa galatti ispoortii beektumti waaqayyoon jira ispoortiidha jechuudha. Tokko yoo dadhabe tokkoon fayyadamu tokko yoo du'e tokkotu jiraata tokko yoo dhukkubsate tokkotu fayyaadha ispoortiidha jechuudha. Walumaa galatti akkuma hawwiin dubbatte garuu waaqayyo sadii kan jedhu eessaa bee waaqayyo sadii isin ajaa'ibu waaqayyo sadii kan jedhu hin jiru. Macaafa keessattis illee nagarree kitaaba seenaa keessattis waaqayyo sadii kan jedhu argine hin beeknu garuu gaaddee jedhe fidan hin beeknu haa ta'uuf jira. Garam dubbiin eessa dhaqaa raqeesiin kun maal hojjeta harkisaa achi maal jechuun waa harka keessa kaa'ee waa achi kaa'ee achi barbaadaa moo jechuun akka waa barbaadaa roo inatti fakkaate kan hin jedhe moo ija kooti moo qeesiidhuma moo kun jechuun ijoolleetiyyuu xabaa itti akkana godhaa jirtu moo viidiyoo hojjette moo dubbiin baddeetti yaa biyya dubbiin baddeetti harka isaanaa laaltaa nuti yaa uummata harka isaa kan